of madaaluu qabna jechuudha. Maaliif jennaani yeroo kamiyyuu taanaan hin jiraanna, har'a jiraanna malee ganama yookaan galgala maal akka geenyuu fi maalirra akka taanu wanta beeknu hin qabnu sinii galee jireenyi addunyaa kanaa yookaan jireenyi dachee kanaa immoo hin guuttu namatti fakkeessiti. Calaqqee baay'eetti waan ta'eef wanta bareedaa fuula namaa dura qabdi karaa ittiin dhaloonni gowwoomfaman yookaan karaa ittiin dhaloonni dagaman kan godhu maalidha inni guddaan gahee guddaa kan taphate jireenya biyya lafaa kanadha jechuudha. Kanaaf inni kun jireenya biyya lafaa jiraannu keessatti haa ta'u garuu erga ta'ee immoo wanta hunduma goonu keessatti of qoxxobu yookaan of eeguu nurra jiraata jechuudha. Maaliif jennaani har'a hin jiraanna malee wanta taanu hin beeknu akkuma isiniin jedhe jechuudha. Amma mee viidiyoo muca'oo kanaa ilaaltaniitu viidiyoo muca'oo kanarraa mee maal barannasti sanuu yuutuubii irratti kan isheen gadhiifteettu jechuudha. Maaliif jennaani namni amma dhuguma waaqayyo isiniin jedha bara kana keessattuu bara sooshaal miidiyaan guddate kana keessatti namni wantoota akkasii fayyadamu tokkollee hin jiru jechuudha. Meezoo namni wanta akkasii fayyadamu dhiiseera jechuudha. Garuu ishiin immoo wanta ishii fayyadu ishiitti fakkaatee yookiin wanta jireenya ishii faana ishii madaalchisu ishiitti fakkaatee gochuu dandeessi. Kaleessa jireenya ishiin jiraattu jireenya ormaallee yoo ta'e har'a immoo isarraatii adda taatee jiraachuu qabdi jechuudha. Malee kaleessa jireenya akkasii jiraattee har'as gaafa biyya ormaa dhufte yookaan gaafa mana namaa dhufte jireenya akka kaleessa maatii ishii biratti jiraattee sun jiraachuu hin qabdu jechuudha. Maaliif jennaani akkuma foon keenyi dabalamaa bulu umuriin keenyis dabalamaa bula waan ta'eef jechuudha. Kanaaf bakka jirrutti waaqayyoon waliif kadhachuudha inni guddaani. Akkasuma immoo bakka dhugaa dubbachuudhaaf obboloota keenya warra gola ormaa keessatti rakkataniif illee akkasuma waaqayyoon kadhachuudhaaf malee wanta isa kana gochuun yoomiyyuu tanaan hin barbaachisudha. Akka muca'oon kun jetteetti meeshaa kana yookaan wanta bifa namaatiin hojjetame kana jechuudha Sudaan irraa fide jette Sudaan irraa fidde jechuudha muca'oon kun isinii galee seexana faana jiraatte jechuudha muca'oon kun dhugaa dubbachuudhaaf. Isheenis maal jetti halkanii nama fakkaateen natti dhufa malee guyyaa teenyee wajjin haasa'uu hin dandeenyutti yaaddanii misiin kana guyyaa teenyee yookaan ijaan isa argee isa wajjin taa'ee haasa'uu hin danda'utti. Kun egaa maalidha maala jettanii yaadu dhugaa waaqayyo dubbachuudhaaf. Garuu ishiin halkan hirriba keessa immoo yookaan ani rafuu hin dhufaa jette yeroo ani rafuu hin dhufaa wanta barbaanne wajjin haasa'uu dandeenya jette yaadame dhugaa rabbii. Kana jechuun maalidha? Bakka walumaa galatti already wantichi humna addaati jechuudha humna addaati. Dhugaa dubbachuudhaaf humna addaati malee wanti akkasitti nama dadhabsiisu tokkollee jira jedhee hin yaadu jechuudhaan. Maaliif jennaani fakkeenyaaf namoota amantootaa yoo fudhanna ta'ee gaafa qorumsi tokko isaanitti dhufu hin dadhabu. Yookaan nama tokko yoo walitti bu'a yookaan immoo maatiidhaan yoo walitti bu'an kadhannaa isaaniirraa hin dadhabu jechuudha. Maaliif jennaani kuni rakkina biyya keenyaaf irraan kan ka'e fakkeenyaaf shamarran tokko dhiira tokko faana yoo dhaabbatte akka waan ishiin waan baalagee hojjetteetti kan ishiin madaalamtu jechuudha malee akka kanatti rakkatteetti jedhamee namni ishii madaalu tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu hamma fedhellee osoo rakkannee wanta akkasii kana hojjechuun nurra hin jiraatu jechuudha. Kana jechuun baay'ee aadaa duubatti hafaadha jechuudha wanta akkasii kun. Amma akkoo waan barbaachisu ta'ee wanta akkasii hojjechuun hin barbaachisu. Maaliif jennaani barri kun bara toledha. Yoo barbaade harka keerraa bilbila qabaatte jennaan wanta barbaade hojjechuu dandeessa jechuudha. Akkasuma immoo keessaan lakkoofsa isiniif kaa'eera. Kanaaf wanta akkasii hojjechuun nurra hin barbaachisu jechuudha. Wanna barbaade soo ta'e yoollee nuuf hin taane ta'ee mana jijjiirrachuu bakka jijjiirrachuudha malee gola ormaa keessatti wanta akkasii hojjennee jireenya keenya irratti gufuu wanta fidu yookaan wanta lubbuu keenya irratti gufuu fidu hojjechuu hin qabnu jechuudha. Fakkeenyaaf ammoo muca'oon kun akka yaadutti abbaa manaa yookaan hiriyyaa isheen jaalatteetu dakusee wayii ta'a jechuudha. Malee kuni osoo dhuguma hiriyyaa gaarii jaalatteetti ta'ee wanta akkasii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif jennaan dubartiin rabbii gaditti abbaa manaa isheeti jechuudha kan ishiin sodaattu dhugaa dubbachuudhaaf. Abbaa manaan kee osoo nyaara kee siif hin kennu ta'e yookaan abbaa manaan kee nyaara isaa siif hin kennu taanaani ati dubartii cimtuu taate jechuudha bara kee muluu kanatti jiraachuu dandeessu. Kanaaf wanti akkasii hin barbaachisu jechuudha. Hin barbaachisu maaliif jennaani bakka hamma dandeenye dafquudha. Keessattuu bara kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf barri kun bara fokkisaadha isinii galee amma teenya malee akkamitti akka kaanuu hin beeknu
Sa'aatii kanatti miti sa'aatii nuti dafqa namaa itti barbaannu yookaan sa'aatii nuti itti laphii namaa nyaachuudhaaf itti tattaafannu sa'aatii kana miti. Maaliif jennaan amma nan ta'a malee booda wanta ta'u tokkollee wanti beekamu hin jiru. Garuu kana kan harka isaarraa qabu Iyyasuus Kiristoos qofadha jechuudha. Wanta hundumaaf deebii kan ta'uu danda'u isa qofadha jechuudha. Kanaaf akkas gochuun nurra hin jiraatu. Humna keenyaan dafqinee amma Waaqayyo nuuf eebbise dafqinee hojjetannee jiraachuudha malee wanta akkasii gochuun gonkumaa nurra hin jiraatu jechuudha. Amma keessattuu shamarran keenya dhugaa dubbachuudhaaf ani viidiyoo kana lammaffaa arguu kooti jechuudha. Yeroo darbees akkasuma micaa'oon warra Amaaraarraa dhuftee jechuudha. Itoophiyaarraa dhufteetu akkuma kanaa qoricha fuutee osoo awwaaltuuti qabamte ishiin. Qabamtee hidhaa ishii gashan jechuudha. Maalirra akka ishiin geesse garuu amma har'aatti hin beekne dhugaa dubbachuudhaaf. Ishiinis erga guyyaa gaafasiiti achitti hin deebine jechuudha. Kanaaf hin barbaachisu bakka maaliif jennaan nuti gaafa manaa baane namatti abdannee yookaan nam-tolchee kanatti abdannee miti jechuudha kan manaa baane. Yoo jiraannes hin jiraanna yoo duunes hin duuna jenneetuma abdii Waaqayyootiin kan manaa baane jechuudha. Kanaaf immoo Waaqayyo lafa jiraattu keessatti iddoo kamiyyuu haa ta'u Waaqayyo siif kakateera taanaan guyyaa isaa eega malee yoomiyyuu hin hafu jechuudha. Kanaafiyyuu wanna barbaade illee soo ta'e wanta akkasii gochuu nurra hin jiraatu jechuudha. Hojjennee wanta fedhe soo ta'e hojjennee milkaa'uu hin dandeenya waan ta'eef jechuudha. Na akkasuma ijoolleen keenya biyya keessa jirtanii wanta akkasii wanna barbaade illee osoo ta'e jechuudha. Dhugaa Waaqa wanta akkasii gootanii dhufina. Maaliif jennaan bakka ati jirtu hundumtuu insa katta'ama waan ta'eef akka duratti miti amma baay'ee seersaa cimee waan jiruuf insa katta'ama. Kanaafiyyuu wanta akkasii gochuun nurra hin jiraatu jechuudha. Isin eegala miti. Wanna barbaade soo ta'eyyuu wanta akkasii gochuu hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaani nuti hin jiraanna dhala godhachuu dandeenya akkasuma obbolaa qabaannaa waa baay'eedha jechuudha. Nummoo gaafa kana hojjennu rabbi moo maaluu lakkaa'ame gaafa yaaddan. Fakkeenya wanti kun kan hojjetamu eenyurratti yoo jenna safara naannoo yookiin nama naannoo ishiin faana jiraatuuti jechuudha. Yookaan immoo hin beekamu kana lamii kana muluyyuu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wanta akkasii gochuu hin qabnu nuti har'a nyaannee bulla har'a jiraanna malee boru wanta taanu wanta nu qunnamu tokkollee hin beeknu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Wanna tokkollee hin beeknu jechuudha. Kanaaf inni guddaan maal isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen biyya keessa teessanii wanta akkasii yaaddan sodaarraan kan ka'e obboleettiin koo nama akkasiitu obboleessi koo nama akkasiitu akkasitti immoo na fudhata jettanii wanna barbaadillee osoo ta'e akkasii haasoftan hin barbaadu. Maaliif jennaani hin barbaachisu bakka wanni kun hin barbaachisu waan ta'eef wanna fedhe soo ta'e jechuudha. Faamilii dhugaa dubbachuuf irriba keessa kananii har'aa isiniif waraabaa jiru jechuudha. Wayini haadha kiyya wanta naasee wanta dhiisuu beekan jiru jechuudha dhugaa dubbachuudhaafi. Kanaaf akkuma isiniin jedhe egaa nuti dhala godhanna waan ta'eef dhala keenyatti wanta dhufu hin beeknu boruu keenyaaf wanta dhala keenya irra ga'u wanta dhala keenyatti dhufu tokkollee hin beeknu dhugaa Waaqayyo isiniin jedha jechuudha. Yoomiyyuu immoo taanaan jireenya jiraattu keessatti Waaqayyo yoo si jiraachise safara moortuun jiraattu si haa jiraachisu. Maaliif jennaani otuma moortuu abbaan horaa jedha Oromoo. Kun ikkoo soba miti soba isinitti fakkaatiin dhugaadha wanti kun. Maaliif jedha osoo muguu waraabaan argartu miti. Maaliif jennaani safara kan barbaadillee soo ta'e dhugaa safara moortuu osoo jiraatanii gaariidha. Maaliif ishiin moora ishiin dhiiftooti immoo kan kee guddinni kee dabalaadhuma deema jechuudha. Kanaaf wanna barbaade soo ta'e wanta hojjennu irratti rabbiin irratti kadhachuudha. Waaqayyoon irratti waamuudha malee asiis achiis haafa duuchaa walitti qabu. Amma kun dhugaa Waaqalaa mukumti kun nama fakkaatee toshameera jechuudha. Kanaaf wanti akkasii wanna barbaade soo ta'e illee hin bareedu. Dhumni isaa salphinaan dhumni isaa ittiin lubbuu namaatu darba. Dhumni isaa ittiin baqqaa. Fakkeenyaaf wanta ishiin awwaaltu kanarratti wanti kun wanta baay'ee hojjetee darbeera. Yookaan dafqa ijoollee biyya Arabaa walitti sassaabeera ta'a. Yookaan immoo lubbuu namaa ajjeeseera ta'a. Yookaan immoo wanta inni godheeru hin beekamu. Kun garuu wanticharraa barbaadama miti isinii gala miti wanticharraa barbaadama osoo hin taane wanti kun lubbuun kun eenyurraa barbaadama ishiirraati jechuudha wanti lubbuun kun kan barbaadamu. Maaliif ishiitu godhe waan ta'eef jechuudha.
Dhugaa dubbachuudhaaf Oromoon akkasitti daffaree biyya ormaa keessatti dhugaa waaqa inni kan ofiisa dafqeeyyuu dafqasaayyuu isa dafqasaa lolaasee fidiyyuu jechuudha. Akkamitti argatuuf akkamitti akka gashatu beektu. Dhugaa waaqa kun immoo akkasitti ta'anii haala kanaan hojjetanii wanni jechuun Yesuus Kiristoos dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama jibbisiisudha jechuudha. Wanna barbaadeessu ta'e adaraa keessa shamarran keenya keessattuu shamarran keenya sodaattanii gara biyya kanaa gaafa dhuftan akkas nagooti akkana nagooti laati jettanii sodaarraa kan ka'e yoon akkana godhadhe akkanatti na dhiisaa laati jettanii sodaarraan kan ka'e waan akkasii hojjisiiftan jechuudha. Befetsuum adaraa keessa wanta akkasii hin fidiinaas hin hojjisiisinaas wanna barbaade haa ta'u wanti ati ittiin hojjisiiftu kun ji'a 3 yookaan ji'a 2 hin darbu jechuudha. Kanaaf immoo ji'a 3 yookaan ji'a 2 kana immoo ati hojjetattee birriitti dhufuu dandeessa malee waan nama walitti sassaabdee yookaan waan nama walitti qabdee ittiin jijjiiramuu hin dandeessu. Inni kun si milkeessu karaatti si hambisa malee jechuudha. Kanaaf maamiltoota koo har'a dogongora jiru hundumaaf dhiifama guddaan isin gaafadha kun otoo akkatti muguu waraabaa jira waan ta'eef wayinee jechuudha. Hirribni keenya akkuma itti fufeetti jira. Kanaaf adaraa dhiifama guddaa isiniin jechuun barbaada. Amma dhumaatti waan dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko na ajaa'ibe jechuudha. Maaltu na ajaa'ibe yoo jettanii akkasitti daffaruu ishiitu na ajaa'ibe jechuudha. Akkasitti daffaruu fi turtii gaarii qabaadha.